Akkam jirtu hordoftoota kiyya kun qeerroo istiidiyoo subscribe godhaa. Hanga shaggee nama marartu niitini yaa warra jaarsa qabdan jaarsi keessan sirra shaggee jaalata tanan biraa jaalata jechaadha. Ergaa muuziqaa kana qaba. Sirba afaan Oromoo walaloo isaa cuufuudha. Part 1 hojjechaa irra. Sirba afaan Oromoo walaloo isaa cuufuudha. Tokkoffaa walaloon sirba afaan Oromoo keessatti tokko tan dhagaa jirru tan aadaa Oromoo cabse, tan safuu Oromoo cabse, tan amantiis faallessu jechaadha. Hanga shaggee nama marartu niitini. Namni tokko shamarree takka jaalatee fuudha. Kanaafuu eenyu caala haadha warraa isaa san jaalata. Kanaafuu sirbi kuni faallessee jira sirrii miti jechaadha. Tokkoffaa sirbi kuni maatii diiga, gabaabumatti maatii diiga. Artistoonni Oromoo of eeggannaa gochuu qabdu waan akkanaa keessaa. Sirba itti aanume maal jedha sirbi itti aanu? Ormillee shaggee qaba maaf qarree irra deemti yeettini. Abbaan qabeenyaa tokko shamarree bareedduu hooganaadha warraa bareedduu takka fuudhuu ni danda'a. Iyyeettiin garuu maa bakka shaggeen jirtu deddeemti iyyeettidha kan jedhu. Tokkoffaa jaalalli qabeenya ni miti tan madaalamu. Jaalalli jaalalaan tan madaalamu. Namni tokko qabeenya waan qabuufi bareedduu fuudha. Namni tokko hiyyeessa waan ta'eefi fokkattuu fuudhaa kan jedhu ergaan muuziqaa kana keessa jiru jechaadha. Kanaafuu dirqama walaloo akkasii dhiisuu qabna. Aadaa Oromoo faallessaa, safuu Oromoo cabsaa, amantiisiin faallessaa jechaadha. Sirba akkasii kana dhiisuu qabna. Walaloo akkasii kana dirqama fayyadamuu qabnu sirba keenya keessatti. Mee sirba itti aanu? ሰውየው ተው ተመለስ ሰውየው ተው ተመለስ ነሚቾ ኮዴቢ ነሚቾ ኮዴቢ ማፍ ከነ ፈየደም ጀቸ ብራትስ ፈየደሙ ደንደኝ ተኮፋ ስርብ ኩን ሰውየው ተው ተመለስ አፋን አማሪፋት ይቻላል አፋን አማሪፋ ዮ ኢትደበለሜ ኒሚ ኤሳው ከስርበ ከየሰን ኒ በሬስ አፋን ኦሮሞ አሞ ኒ በሬ እንበሬስ Gadaantummaa noonutti dhaga'amu kuni gadaantummaa nama tokkotti hoo dhaga'amu. Tokkoffaa seensis hin qabu hiikallee hin qabu jecha kana watti fayyadamte hiikas hin qabu seensi hin qabu yookaan mi'aa tokko sirba san keessatti hin fidu jechaadha. Already afaan Amaariffaatiin sirbamee jira as jira jechaadha. Sirbamee jira afaan Amaariffaatiin nuyi garuu kuni afaan kan keenya sana ammoo asiin ga'uu fi afaan keenya qulqulluutti fayyadamuu qabna. Okay, dur namni wal keessa makee sirbuu danda'a waan akkasii. Amma hoo perfect goone afaan keenya walaloo nu itti fayyadamnu. Afaan Oromoo kana perfect goone to jechoota Oromootitti fayyadamuu qabna malee waan akkasii kana itti makuu dirqama dhiisuu qabna. Dirqama dhiisuu qabna. Weellistoonni keenya baay'ee sin jaalanna baay'ee sin kabanya waan akkasii kanarraa of qusadhaadha. Egaa part 2 ammoo tan kana caalutu jira. Artistoota Oromoo nurra deemte akkanaan hin jenne adaraa keessani garuu dirqama dhiisuu qabna yaada walii kennuu qabnaan yaadan kenne wanta dhiisuun nurra jiru yaadan kenne dogoggora ta'uu danda'a. Warri uummanni immoo komentii godhaadha komentiidhaan kuni sirrii miti jedhaadha. Komentiidhaan nu sirreessaa waan nuyi dogoggorree jechaadha. Garuu walaloo afaan Oromoo sirba keessatti fayyadamnu kana cuufuun dirqama. Kana jechuun barbaade qeerroo istiidiyoo subscribe godhaadha asumaan nagaattiin isiniin jira.